Dhaabbanni miti mootummaa Better Life for All dubartoota ogummaa hojii harkaa adda addaa irratti leenjisaa ture eebbisiise. Dhaabbatichi dubartoota 40 ji'oota 3f bilisaan leenjisuun eebbisiisuu hojii gaggeessaan dhaabbata Better Life for All obbo Katamaa Baahiruu himan. Guyyaa har'aa immoo ji'a 3f shamarran leenji'an isaantu eebbifamaa jechaadha. Maraan eebbifamu kun gara 40titti kan siiqanii. Dhaabbatichi dubartoonni diinagdeen akka of danda'aniif ogummaa hojii harkaa fi hodhaa uffataa irratti leenjisuun gahoomsuu dubbataniiru. Kan isaan leenji'an interprenerii irratti xilfiin jira, hojii harkaa irratti maashinii adda addaa irratti jira, akkasumas miidhagina irratti dabbasaa irratti leenji'aa turani. Dabalataan mata duree ofitti amanamummaa gabbisuu, ittisa miidhaa saalaa fi kanneen biroo irratti leenjiin kennamaa fi turuu ibsaniiru. Saganticha irratti argamuun ergaa kan dabarsan itti aanaan daariktara olaanaa abbaa taayitaa dhaabbilee hawaasa siviilii Itoophiyaa obbo Faasigaa Mollaa dhaabbileen siviilii mirgaa fi fayyadamiinsa dubartootaa kabachiisuuf hojjetaa jiraachuu himanii dhaabbanni Better Life for All mul'istuu kanaati jedhan. Dhaabbileen siviilii hojii hojjetan keessaa inni tokko hirmaannaa fayyadamiinsaa fi mirga dubartootaa kabachiisuudha. Hojiin dubartoota irratti hojjetamu isaan qofa osoo hin taane biyyaafis faayidaa qaba. Piroojeektiin Addooyyee dhaabbata kanaan hojjetame immoo agarsiistuu kanaati. Itti gaafatamaan waajjira kantiibaa magaalaa Adaamaa obbo Bariisoo Dooriin dubartii gahoomsuun biyya ijaaruudha jedhanii hojii tola ooltummaa dhaabbatichi hojjetaa jiru galateeffataniiru. Ijoolleen shamarranii hawaasa keenya keessaa ba'an akka aadaa ta'ee biyya keenya keessatti rakkoon adda addaa yeroo saaxilaman hin agarra. Ilaalcha hawaasi keenya bira jiru xiqqoo hanqinni waan jiruuf rakkoo akkasirra saaxilamu. Isaan kana barsiisnee ogummaatiin leenjisnee akka isaan boru iddoo gurguddaa gahan gochuun dhaabbilee akka keessanii kanarraa kan eegamus hojii sirriidha kan hojjetan waan ta'eef akka bulchiinsa magaalaa Adaamaatti guddaa galatoomaa uffadhaa isin jechuun barbaada. Eebbifamtoonnis ogummaa gabbifataniin hojjetanii ofii fi biyyas jijjiiruuf kutannoo qaban himaniiru. Leenjiin nuti leenji'aa turre egaa hodhaa uffataati. Hojii kana irratti hojjechuun barbaada, baay'ee na gammachiise. Tajaajiluun hin barbaada jechuudha hawaasa kiyya irratti. ብዙ ነገሮችን የሰለጠነው wanta baay'ee irratti leenjine jalqaba irratti paaterniin ilaalle diizaayinii uffataa gurguddaanu paaterniin hojjetamu ergasii gara uffataatti dabarree waan hedduu baranne kun immoo baay'ee gaariidha. እና በጣም አሪፍ ነው ትምህርቱ።